هذا من خيتيتان ولد بساجر تنول كوبا كابدني أما حق جرى خنا في الرأي قدا أسين خلتي أما جرو خنا ون طلب ما جرو خنا فامي يون دبي قدتي ورثاني جد ولا نجولين ثاني دي هي خلاص ما راكنتي يوني قدامي يارتي أنا دبي دلان ديمين أما قاتي هاز والقبة دبي دلان ديمين أنا سدي بفرقوا لما إداو جيني تنجر فيروزا أبو أتي دبي دبي فدينغا عرفي أكنا تو متى نقرأ قليجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو دعوتو تفردو تقين شما كم جرتا أكو جرتني نجين ربي قد اسم برهاجرات جتشار راس دي بنجر إيجا مالين دي بتنجتشو كيسن نور دبين اتساني خيسابو ندن ديني أنجا ما خيس جرا قالوا هارجال فيتكو تسقبي أكبرتو قرتي هارجال فكرة قرتو عندي أنا إنيو أكا عربو فتوتادي جرتي قالوا wanti ta'e hundi xumura harkachuu hin dandeenye inshallah xumura warra godhuu danda'u rabbiin haa godhu wanni amma deebineef tokko kaleessaallee feerusaa dubbifnee turre feerusaa anaa fi arafeeni arafeellee yaaddoo qabu ibseetii egaa akkaafi akka malettuu fuudhee jira maa fuudha jechuun amma nu barbaachisu hanumaafuu dogoggoroota fedhu dogoggoraa isaa ta'u akkuma hundattuu fuudhee jira lachuu warra isaatii jechuudha bultii isaatii kanaaf gaa dogoggora isaarraa qabnee asitti deebifnee isa tokkoffaadha inni lammaffaa immoo dogoggoroota isaa erga fudhate immoo wanni dalagame san achumaan hafti moo akkami kajuus yaaddoo fi yaada hedduutu jira jechuudha. Kanaaf wanti kun akkamii walitti wallaansaa harkatti kajuulleen sanuma ture. Kanaaf isa sana immoo haaluma silaa uumaan akka aadattis akka heerattis jirurra dhaabbanne waan san gama xumuraa warri isaa lachuu akka of beekanii gartee jireenya isaaniitti deebi'anii jireenya isaanii geggeeffatan haqummaadhaan isaan iddoo isaan lachuutiifu waan barbaachisu godhee sossoosuu sanitti immaan tana deebinee jirra jechuudha. Sanirraan ammoo innillee yaaddoo gama haadha mana isaa isii boodarra fuudhe tana yaaddoo qabu natti himee ture. Ani isiillee waliin beeku yoom isiidhaan wal barraasii inninis fidaa sanis isarraa eenya haa ta'u garuu waanuma yaadda'uu qabu yaadee jira maaliif akkaaf akka malettu itti seenee jira maaf itti seenee fi kana keessa deemuun nama barbaachisu jechuudha sanirraa ammoo waan inni kaase ani feerusaa waliin hin mari'adhallee jeetiin deebisee fi ture feerusaa waliinleedhaan kaleessa mari'annee jirra marii mari'anne sanirratti feerusaa waan nuun jette tokko haala hundaa'ugaa erga waan kana inni godhee erga naan jette niin fudhadha wantiin ani immoo isarraa barbaadu kiraa baatii sadii kafalaatiin ture jira akkasuma masruufa baatii sadii naaf hin kennine sanis naaf fiduu qaba itti aansuun ammoo araara kiyyaa osoo nan quban qabaatiin cabsee haala kanatti seenillee naa godhuu qaba kajettuu natti himtee turtee jechuudha isa san irraa fudhadheetiin anilleen isalleedhaan akka fidu wajjin dubbadhee ture jechuudha. Kana qofa jettee feerusaan hin dhiifne ammas jechuun gaa waatu itti dhufe natti fakkaatti rabbi dubbii haa tolchuu warra keessaa bahuu danda'ullee rabbi nu haa godhu maal jette seetanii dubbichi ati yeroo sannaan qabde ansuma akka godhuun dhabuufiin akkas jee malee namtichi hin danda'amu kajettallee ni qabdi jechuun namticha ka danda'amu rabbi haa godhu isallee rabbi haa qajeelchu jechuu barbaadeeti. Kanaaf yaada qabdullee irra deebitee jechuudha dubbii san gamaagamii gootee akka shakkii fi yaada qabdutti natti himtee turte. Inshaallah har'a arafee waliin jirra arafee ammoo waan san ammoo qopheessee jira moo ammallee akkuma duraanii keessa ciiseeti keessa nu gangalchaa kajuu fiin arafee waliin amma jira mee arafeeti immoo dura hordoftoota illee salaami waan godhaa jirtu kaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu alhamdulillah galata rabbii as geenye isiniin jenna akkasi gaa wantiin
ani waadaa walii seenne suni hajirullee ni jira hamijjatellee ni jira hamijjatiin immoo akkuma jirutti irra wal mari'annaa isin jechuu barbaadeeti dursa edallee haaseetiin jira yaada kanaan yoo isin hubachuu dhabdan malee maallaqa akaawuntii irra jiru jira kanaaf isin waliin qabnu jechuudha sanirraa yoo as deebisii ni goonaa isin jette ni goonaadha garuu immoo ta araarama ifiin qaba ni jira waan qophiiti sigalee isii araarsuudhaaf jechuudha quwwaa tokko rakkoon qabu garuu kiraa manaatii fi masruufa ji'a 3 haja'u sun masruufni isii ji'a 3 san dila san hundaa miti illee haaseetiin jira waan lamaan kana garuu ani isinitti illee ba'aa ta'uu hin barbaadu ammallee akkuma dubbiin tun salphattee yeroo gabaabduu keessatti xumuramtuu fi yaada tokko tokko kaniin qabullee haasee waan dubbatamuu qabu jechuudha booda soba yookaan hijiba hin taane akkan isinii jee yaada tokko tokko isinii ibseetiin ture illee ammas arras borus immoo araaramaa isiniin araarsawaa tokko rakkoon qabu kun dogoggora kiyya niin fudhadhaan illeen garuu kiraa manaa taakka kafalii masruufa kiyyallee akkasi hajee jaafaa jetti yoo fedha hajee 9 faa kuni amma fedha isiiti malee waan dila sunda nama cinqoo nama gaafachiisu natti hin fakkaanne isii araarsuun immoo dirqama kiyyaan siin jaan amma bareedaadha jechuun egaa dubbii ammaan tana bari dubbii hundi dubbii yoo dhuftee dubbii numa dhufte akkaatii akka malatti dubbii dhufte immoo abbaan haatu fixa hedduu kanaaf isiin akkas jettee fi akkana jettee qofa osoo hin taane immoo ati immoo waan ta'uu qabu kadhuguma sirraa eegamu silaa barre isiinis haadha mana keetiiti qabeenya keetii siinuu jechuu barbaadeeti walumaa galatu amma wanni dubbatamu beeki kiraa akkanaatii fi maal ajaamu kana kun tarii ammufumaa fi gartee dadhabsiisaafis wanni kun ta'uu danda'a ati immoo waan kana walitti fayyisuudhaaf qaceelchuudhaaf isa kana godhuun si qabdii jechuudha yoo gangalcha godhuu baate isa immoo akaawuntii irraa waliin qabna akkasii san akkas yoo waliin mari'annee akkana hayyamamu ta'e akkasiin godhaa fi kana jettu sanis qabeenyuma keessan isillee mana keetiiti qabeenya keetii jechuudha walumaa galattu isin waliif qabeenyaa jechuu barbaadeeti yoo isin jiraatan qabeenyi kunuu jiraa miire kanaaf waan jiraa amma kana dubbii san fayyisuuf keessa deddeemnee isirra kanarraa alaanaluun nun barbaachisu wantoota jaame kana gootee kara bultii ta'e walitti itichuu fi isaan hundi beekanii walumaa galatti guyyaa 3 achi taatus 3 as taatus tokkochi taatus akkaataa isin kaatti walii galtanitti haqa isaan lachuu ofirraa eegdee akka shari'attis akka aadaa fi heera keenya heera Oromootti akka uumatti deemuu dandeessaa jechuudha. Yoo ammoo wanni kun dhumtu ta'e dubbii birootu dhufaa beeka. Dubbii abbaatu fixa firraa fixu qabdaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf ammallee waan si gaafadha. Erguma asitti deebitee as dhuftee mana kanatti deebitee irraa kaasee haadha mana keetii ta'an wal dubbisaa jirtan wal quba qabdanii kajuullee si gaafachuu barbaadeeti. Sababni kana si gaafachuu barbaadeef maal jechuudha beektaa? Hundumaa rabbiin irraa si gaafata. Warra keetii waan ta'eef. Quba qabdaa maalirra jirti? Amma waan na kaaftee jira. Warri bilbilanii hiiqii naan jaan akkana fa'aa jettee. Kanaaf isiisan miskiinaa hin gammaan tanaa qofa jirti jechuutu naan jette tokko faatu jira. Egaa amma isiisan hoo quba qabdaa moo akkamii? Egaa yoo isii quba qabaatte bareeda ta'a wanni ammaan tanatti jirru kun. Yoo ammaas isii quba hin qabaanne asumaan waan kanatti seenna ta'e yoo feete isiinis qubaa siin fedha wantu beeka tokkooti. Mee kana amma ta'e isii walumaan ilaaluu dandeenya garuu wantiin irraa quba qabu. Masruufa akkuma fayyadamsaa hin kannineef. Wanni hin kannineef ani honna tumtaniitiin miidhameetii yaafuu haakama dhaqu jira mana yaalaa. Inni dhugaa. Akkasirraa hin jiraa miti hojiin duraan irra jirus kadhaabbate hedduu jira. Garuu karoora kiyyaa fi haayyoon xiyyeelleen fuulduratti malee dudduubatti hime. Ammallee isiillee waan miidhamte dila sana hin qabdu. Maaliif maatii isiitti dawwaltee yeroo tokko arafeen masruufa naan kannu
waan Haala haala ati jiru keessa jirtu jireenya quban qabdu isin. quban qabdu. Ah. Amma dhuftee silaamma isiin nama taate dhuftee asiin ilaaluu qabdi yeroo tokko takka bilbilaan na dubbisti. Wallaatti gaa nama waliin fixuu danda'a maa. Dhuftee Feeruzaan dalagaadha jirti miti. Numaaf amma sibiree yoo dhuftee akkana mucaan kun na fuudhee jira. Isinillee tumtanii akkana gootanii siin jettee waan tokko silaa siin haasoyte. Annani beekti rakkoon tanaa barammaas. Annani beektii si arguu jirti barisin. Viidiyoo irratti silaalaa jirti. Haa ta'u malee ani wantiin barbaade maali beektaa? Rakkoo dila isii wajjin oofoo osoo hin ta'in isiin san xiqqoo ciqiciqii baay'atte Feeruzaarraa nama badaadha. Haasaa kana dheeraa barbaade. Amma gaatee haasa wal gubbaan dubbiin dhalaan deemin amma hin taran. An amma dubbii si dhaluurra osoo hin ta'in tanuma Feeruzaa tana fitti Feeruzaa akkatti finnu sitti himu. Ta Feeruzaan amma waan gaafadhu jennee waan ati jette san lafan keenya dhugaadha. Marii isii waliin qabnaa jenne isiin hangafa jaartii teete haadha ilmaa waliin qabdan. Isii irratti fuute waan ta'eef isiidhaan haala isiin keessa seente jaalaluma keetirraa ibara haala sammara keessa seenuun dhukkubuu fi tabiroo keessa seenuu fi akkaataa hundatti atis jallina keeti waan dalayde hedduu dalayde haala keessa dabarre walumaa galattuu namni yoo walumaa galatti dubbee keenyarraa qorate waa irraa barachuu danda'a waa arkuu danda'a jechuu dhugaa jirtu arkuu danda'a. Kana hunda ka keessa konnee jaalalateetiif jecha isiilleen haala maraatummaatiif haala biroo hunda keessa seentee yaaluu fi qorichoota garaagaraatiin hanga gartee irra dhaabbannee tana keessatti gigisaa biroo fidduutu kun jaalalumaa fi takka jee. Amma isaatii mana keetii ta'e ilmaa waliin qabdu akkanas jaalachuu waan bareedaadha waan dansaadha. Tinafanii jechuudha. Isii akkasii si jaalattu san gaa ammaan tanaa akkaaf akka malee dogoggorri uumamee jira. Dogoggora uumamirraatis si qabanne akka ilma keenyattis gartee waan godhuu qabne goone manatti si deebifne miire akkasi. Erga manatti si deebifne irraa kaasee jechuudha amma achittichi deebi'uudhaaf amma tasgabbiinis argamee jira. Bakki itti kaaftellee bakkuma sirriiti. Wanti ati kaaftellee waanuma godhu dubbiin namaan jettu jechuun ofirraa laaluu qabanii jechuudha. Tasgabbiinaa dhuftu jechuumaaf cal jennee teenya malee hulleen isaaba kana kumuma qabna. Maaliif wanti taatee bara wanti hafan jiru. Wali fayyisuu qofa. Kanaaf isii waliin mari'annaa wanni jenneef ibiddi biraa boodarraas akka hin qabsiifamneef. Wanni taate isiinis quba qabdi. Isii qofaa miti addunyaa guutuu quba qaba jechuu barbaadeeti. Kanaaf isii walii waan naan jette mari'adheetiin jira. Isiin tole wantiin barbaadu tokko masruufa ji'a 3 kiraa ji'a 3 akkuma ati jettu ji'a 9 hin jenne malee ogguu duraa ji'a 3 naan jette boodarra immoo na yaamtee ji'a 6 jette beeki. Kunuu wal dhabaadha. Haa ta'u garuu sarabbiitu beeka. Isii waan jettee qabdii miire amma nuti waadhiinsuu deemna waan ta'eef wanta kana hunda gootee gama sanitti tarkaanfachuudhaaf sossoobuutu nurra jiraata. Gama Feeruzaatiin an kanaatu natti mul'ata. Wanni biroo akka hin jirre. Yoo ammoo gama saniin dubbiin biroo kakaatu taate hoo hajuu yaadaatu jira. Eeggasirraa kaaftee kan wal quban qabne. Isiinis na quban qabdu jechuu osoo hin taane fiidiyoo irrattuu si quba qabdi naan jechaa jirta. Fiidiyoo irratti erga na quba qabaatte walumaanuu nu quba qabaatte haala nuti irra waliin geenyeef irra jiru quba qabdi. Tarii haalli sitti ulfaatuuf rakkoo keessa jiraachuudhaan dhufuu danda'u dadhabuunis ni mala. Sani isii fi rabbiitu beekaa jechuudha. Akkaataa isii mudate akkaataa isiin keessa jiru. Haa jennu walumaa galattuu nuti kana jenna malee isaan lachuu haqa sirraa qaban. Haadha mana keetiiti waan ta'eef. Dogoggora uumamirraa haalli san dhufe miti. Amma haqa jara kanaaf irraa eeguudhaaf asiin kallattii amma jirru kana wanni xalabamee jiru kana. Gama saniin ammoo wanti jaamuwaa jiru amma isiin tanarraa hamtuufaa jechaa jirtaa beeku. Wanti hubanne takka hin jirtu. Kanaaf duuba ati hoo maalirra jirta? Qophii akkamirra jirta waan kana? Yeekaafirraa xumuruudhaaf. Ani qophiin irra jiru. Isiin suni maallayni isii bira ni jira. Ni jira maallayni hajiruutu jira. Kaayinaan kaa'ee jira. Bakkaasni beektii sana achirraa fuutee sarafatti tokko jii. Garuu immoo akka jaarsaa jaartummaatti akka bultii teenyatti anaaf isiin
gara ji'a sadii gaamma erga turtii ji'a hanqa kana erga na tumtanii asii jechuu jiruun qabu beekadhoon illeen. Isiillee itti deebi'ee ilaalle isiilleen dhufuu hin dandeenye haalli itti ulfaatu hin akkuma jettee haala jireenyaatii fi kana waan tokko hedduutu jira miti gisee jaarsi nama bira hin jirre. Jechuun amma kanaan bakkumatti jumlatti bakka tokkotti fixuun barbaade. Maaliif bakka tokko fixuu barbaade? Hukunta Fayyiruzaa jalaa tolche. Jireenya mana Fayyiruzaa kana sirriitti sirreessee tolche. Sunis numa tolti, numaat tolcha. Yoommoo isii san hin danda'u si hojilleen tolchu nama biraa itti ilaalladhu jettees nama biraatiis hin qabuun. Isiitamiin tolchuus isiitamiin hin tolchu. Amma ta Fayyiruzaa fakkeenyaaf waan tokko naa gaafadhu siin jee gaafattee Fayyiruzaa illeen xalaba akkanaa sirraa feeti naan jettee na tokko natti himtee miti. Akkuma kanatti isiillee haasoo isiinee yoo keessaa fenne malee karaan isii dheeraadha. Naasima. Isiismoo. Sunfaan milyoon dubbi guddatti warri isaanii gizeetti walanii ijoolleen isaanii hundi hiikii khalaas. Maa irraa akkanatti yoonni gootame. Yaartii Arabiyaati dubbii daddalaan deemin gaa. Anamma dubbiin dhallee bituuf hin deema. Fayyiruzaa waan walitti dhufneef haala keessa turre san irraa dubbiin tun bara sirraan eegalle. Asirraan eegalle hin beeku. Kanaaf yemmaan tana itti buunee khalaas wanni ta'ee jira akkaataa hunda ta'e dogoggora sanirraa qabni isallee cafaqanne qabnee jirra fuudhii gaa taate wanni taate immoo irra deebi'amee maaf taate hin jedhani waanuma jiru akkaataa akka malatti taatee jirti. Kanaaf amma gaa akkuma egaa heera uumaadha shari'aadha haqni keessa lachuu haa eegamu walii beeytanii khalaas innilleen waan barbaachisaa isinii ta'e ija takkaan isin laalee osoo miidhaa hin qabaatin isin hundaadha guutuu qabaa fedhii teessaniif waan hundallee jennee jiraa miire sanuma bara. Isii waan waliin taaba kana keessa jirruufiin kana jechuu danda'e. Isiin amma jennee amma saniin akkana jechuun akkam jechuudha. Akkamiidha. Amma gaa isii sun beektaa. Amma isii jiru kana jennuun xalaba isiin xalabattee jira. Xalaba isiin xalabatte kana isii kana dura qopheessitee jira. Erga qopheessite achi yoo dhanyeesi fakkeenyaaf isii san bira yoo dhanyeesi takka isii ni fidda takka biruma dhanya akkas na fakkaata. Isiin ni beektii wanti jettu takka hin jirtu. Sababni beektuuf jaarsa nama akka taate si beektii baala gummaadha yoo ta'e hin beeku malee abbaa ilmaaniitii fi maatii waliin akka qabdan ni beektii. Sangaa akka taatettu taatee jirti amma waa hedduu nan dubbisiisin jechuu barbaadeeti. Kanaaf wanti isiin haasoftu hin jirtu jechuu barbaadeeti walumaa galattuu isii jaarsa namaa heerumee miti. Eeqa tunayyamnaan san maal gaafata? Amma bariisiin suni akkuma Fayyiruzaan jettu kanatti hanqamta akka masruufa naan kanan tarii jettee yaada kaafti tokko jii. Lammaffaa immoo anis maalleen isi biree jira maaliif hin sarafannee hin jaan. Laallee amma dubbii bakka jirtu. Amma dubbiin tiyya ammaa miti ganaa hundi haattu. Maaliif naan jii jaarsi beela lama silaan sadii afur godhe amma edaa hojiinitiin jira Fayyiruzaa. Aboo ati dubbii hedduu fedhiin gaafa arafe akkanattuu mataan nu garagalee jira.